كيف حالك؟ طيبة؟ يا ليلى، أنا كلام زينب هي قبل ما في سوي يا زينب غرفة أنت، سوي تنظيف غرفة أنت، حمام أنت، عشان هذا حمام غرفة بعدين غرفة غسيل موجود كله برا. والله يا ليلى، والله 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 يا ليلى، لو أنا في سوي صورة قبل ما في يجي اليوم هذا حق أخت أنا. والله يا ليلى لو أنا سوي صورة أنت كيف حمام، كيف حمام زينب، كيف حمام غسيل. والله يا ليلى زينب غرفة كل تراب، دريشة مخنزك غبار تراب، مراكي في غرفة هي ما في تنظيف، هذا حق كوايه ما في تنظيف. أنا كلام يا زينب قبل أنت سوي غرفة سوي حمام. والله يا ليلى لو أنا بس أنا الحين يوم شوف هذا حق أخت إيجي أنا أروح برا أشوف حمام. yeroo biyya galuu qophooftan jechuudha. Adaraa keessan obboloota koo silaa biyya galaa jirraa idaa qabnaa jettanii dhiistanii biraan deeminaa. Sababiin isaa gaafa isaan erga isin deemtanii isin duuballee waaqatti isin ammararanii du'aa isin irratti godhanii baay'ee badaadha jechuudha. Egaa shamarka hunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota koo nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa warroonni mana kiyyaa faarataatan laayisheer gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jechuun asumarraa naffeerraa kooti. Egaa hordoftoota kiyyaa obboloota kiyyaa mana kana laayik godha. Viidiyoo jalqaba irratti akkuma dhageessanii jechuudhaan madaamota hedduus ijoollee hedduudhaaf gara keessan nan dubbisa. Madaamonni hedduun garuu wantoota gara garaatti naan jedhu jechuudha. Yeroon akkana isiniin jedhu ani sagalee isaanii kana as keessatti galchuu hin barbaanne, garuu immoo gizeen viidiyoo kiyya qofa fidee dhufee akkana isiniin jedhe nan amantan jechuudha. Viidiyoon guyyaa kaleecha gadhiise immoo maal akkana jalaa ta'e hin beeku, sagaleen keessaa na jalaa dhaabbata, rakkinni maal akka ta'e hin beeku. Yeroo baay'ee wanta akkasii na mudata, dhiifama naa godha obboloota koo. Gizeen gadhiisu sagalee qaba, erga gadi bu'e immoo sagaleen hin bada. Maaliif akka ta'e rakkina bilbila kootitti ta'ee rakkinni garame akka jiru naa galuu didee na uffalchaa isiniin jedha. Egaa asumarraan illee viidiyoon har'a isin qabadhee dhufee obboleettiin keenya tokko gara biyya ishee galte jechuudha. Haa ta'uti garuu madaamiin gara koo dhuftee gara kootitti na waqqasaa jirti. Kanan isiniin jechuu barbaadutti madaamota bira gizee jirru gora arabaa yookaan mana gandaa yeroo jiraannutti egaa mana kana silaa keessaa hin deemaa, boruu gateetan keessaa deemaa, yaada isaaniiti maaltu na dhibee jettanii akkasumatti qoshaashaa kutaa san keessatti kifilii tokko keessatti kifiliin tokko nuuf kennama. Aga gola san jiraannu, aga mana san jiraannutti kifilii sun akka kifilii keenyatitti, akka kifilii dhuunfaa keenyatitti itti fayyadamna jechuudha. Innaa haa ta'uti garuu kifilii nuti keessatti fayyadamnu sani jarri keenya hin argani jenneetis baay'een ijoolleen baay'eenam kifilii isaanii kan hin qulqulleessine jira jechuudha. Kifilii isaanii eccaada isaati jedhanii ijoolleen dhiisan hedduu jira jechuudha. An akka mataa waleetti jechuudha. Dhoof jechuufis miti garuu jechuudha. Ganamaa yeroon irribaa ka'u jechuudha. Algaa kiyya odoon sirreeffatiin qoshaashota fuuldura odoon kaasini kutaa kiyya gaafan bahe natti hin tolu jechuudha. Akkasumas immoo shintibeetii koo osoo hin dhiqin shintibeetii jaraa qofa dhiqee shintibeetii koo yoo dhiquu baadhee natti hin tolu. Gizuma mana qulqulleessuun shintibeetii kiyyallee dhiqee qulqulleessaa jechuudha. Kanaan dura jechuudha nama lama taanee hojjennaa turre. Yeroo nama lama taanee hojjennu ijoolleen lama sadii taatanii hojjettan ijoolleen walitti morkatan ni jiru jechuudha. Innaa yeroo ani dhiqe malee sun odoo duutee garagartee hin dhixxu jechuudha. Yeroo hundumaa kutaa keenyas anis hojjechaa oolee yeroo dhufee jedhe ishii yoo durallee dalagaa fixxe algaa ishiitirra kortee ciistee bilbila ishii ilaalti malee kutaan keenya kun xuraa'ee jira nama dabbaree jira jettee hin qulqulleessitu jechuudha. Yeroo hundumaa ani kutaan kiyya yookaan kutaan keessa jiraadhu sun qulqullina yoo qabaachuu baate innatti hin tolu, baay'ee na jibbisiisaa jechuudha. Jalqaba kutaa san qulqulleessee ka'ee tanan bilbila kiyya laala malee qoshaashan sun osoo jiru agam fedhe odoon dadhabe echi dadhabe jedhee biraa hin rafus biraa isin taa'us jechuudha. Yoon kana isiniin jedhu har'a madaamiin tuni jechuudha. Obboleettiin tun gara biyyaa galtee jirti. Haa ta'uti garuu kifilii ishii gaafa erga ishiin galte gaafa kifilii ishii seenanii ilaalanitti kifiliin ishii baay'ee qoshaashadha, baay'ee
baay'ee xurii qaba. Baay'ee immoo shinti beetiin hin dhiqamne mastaawoti wanti hundumtuu tiraappii abaara minaamina qaba. Innaa jetti ilaale amma. Maali ishiin nama akkanaati sanuti keetti galtee darsoo malsiidha kan murameef jechuudha. Akkamitti akkana gooti ishiin shamaraa miti ishiin dubartii miti wallaahi jetti dhageessanii jirtu jechuudha. Sagalee ishii dhugaa rabbi jette ka maqaa waaqayyoo dharaan hiyyaantu madaamin tuni wama arginaanu jechuudha. Isaan garuu waan guddaa arganii doontan soofti takkallee argan isuma san akka guddaatitti ilaalu jechuudha. Haa ta'utii garuu gizee gara biyyaa galtan keessaa hin galaa jira siraa jettanii kutaa keessan akkasumatti meeshaa keessan qofa keessaa guurrattanii hin deemina. Ani wanti nan isiniin jedhu jechuudha. Kafana dafqa keechan irratti uffachaa baatan kafana yuunifoormii uffachaa baataniyyuu kutaa san keessatti dhiiftanii hin deemina jechuudha. Wanti isin uffatta sun namni biraa uffateeyyuu siniifuu gaarii miti jechuudha. Inna wanti qaama keechan irratti uffattan hundumaa uffata keechan uffachaa baatan kan isin barbaachisu fudhattanii kan isin hin barbaachisne immoo isbaalatti gattanii kifilii san dhixxanii qulqulleessitanii bareessitanii yoo barbaaddan diitoolii itti dhidhaan muciggootanii dhixxanii hixaanatti aartitanii fataa gootanii gaafa keessaa galtan madaamonnis gaafa dhaqan itti gammadu jechuudha. Kutaa keechan baay'ee nama gaarii turte sarraatinyaan nu bira turte maqaa keechan kaasuun dhiisan jechuudha. Amma nama tokko bira turree gaafa gallutti jarri maqaa keenya dha'uu hin dhiisani jechuudha. Maqaa keenya barkixi hin dha'uu nu yaadatu yaadannoo wayititu jira jechuudha. Inna waan gaarii yoo goone too mana sanii baane waanuma gaariidhaan maqaa keenya gizee hundumaa akkanatti bara akkanaa sarraatinya akkanaa san qaxaradhee suuraa keechaffaa qabaachuu danda'u ishee tana kunoo jedhanii sarraatinya biraatitti yoo mana san dhufan hin beektu yoo ta'e amma mana tokko yeroo gallutti sarraatinya nuun dura qaxarata san nutti himu jechuudha. Jarri akkana isheen nama akkanaati dalagaa akkanaa dalagdi yoo dalagaa gaariidhaan dalagaa gaarii kan dalagdu yoo ta'e nama akkanaati baay'ee goobazii turte baay'ee dalagaa dalagdi baay'ee sirritti goobazii turte jedhanii ni dubbatu. Yoo isheen immoo nama baddu taate nama akkanaati amma mana kanatti madaamiti yamaal jette siin duratti sarraatinyaa sirnan kiiwetiin fide jette. Ishiin sun ganama obboroo ani rafee tanan dhugaa siin jedhanaan jette. Nyaanni ishiin hojjetattu lukkuudha jette obboroo sa'aatiin rafetti kutaani rafutti xiraa shunkurtii kifilii keessatti natti dhufa jette. Akkasumas immoo bakka deemte hundatti teeche taanan inuma rafti jette. Hin dhiqattu hin qulqullooftu baay'ee na jibbisiiste jette. Ji'a 3 keessattan ofirraa gara biiroo deebisee osoo ishii ofirraa deebisee agamoo doon turin ati dhufte ani sarraatinyaa akka keetiin agarre baay'ee ati goobazidhatte of jechuufi miti dhugaa yeroo baay'ee jecha kana bakka maashaallah naan jette jechuudha. Yeroo hundumaayyuu maaliif qulqullina isaaniitiif yookaan immoo hojii isaaniitiif fiiguun duratti qulqullina mataa kootii eeggachuun dirqama na barbaachisa jechuudha. Nama kamuu taanaan jarri hojii isaanii caalaayyuu qulqullina mataa keetiiti. Kutaa kiyyaa amma naan duubas gizee ani daka jirus ni seenu jechuudha ni dhufu jechuudha. Inna sababa saniin ani kutaa kiyya yeroo hundumaa qulqulleechee tanan biraa deema jechuudha. Inna bakka yeroo baay'ee natti gammadu jechuudha. Kutaan kee nutsuudha ati nutsuudha naan jedhanii natti dubbatu jechuudha. Kanaaf hordoftoota koo kutaa hirriba keechanii qulqulleeffadhaadha. Aguma feetanillee yoo sanaftani kutaa hirriba keechanii qoshaashaa guuraa shintibeetii keessan dhiqaadha. Shintibeetiin keecha yoo tabalaashaa ta'e itti himaati siniif haa hojjetamu. Akkasumas sanafina akkuma shintibeetii jaraa filaashillee itti naxxanii dhixxan keechanillee filaashiidhaan dhiqaatii bareechadha. Wanti bareede ofumaa fi siniin jedha adaraa keessanii maaliif ofii keenya yoo bareenne numaaf ta'a jechuudha. Har'a waan ishee akkasaa godhu tana baddu maaf akkana nu gootee deemtu doo jedhanii amma micayyoo tana abaaranii abaarri sun bariin jarri badduudha marziidha waan taateef irra ga'uu danda'a jechuudha. Kanaaf yoo kan gara biraallee mana biraallee jijjiirrachuu barbaadan waan gaarii hojjettanii yoo mana sanii baatan dhugaan siniin jedhana amana waanuma gaariitu sin aggaaxama jechuudha. Kana siniin jechuu jaaladha hordoftoota kiyya. Kanaafuu kan isaaniitiin duratti ofii keechanii qulqullina mataa keechanii eeggadha. Dursa of yoo ta'an nama ta'uu danda'u mataa ofii yoo danda'an namaafis ta'uu danda'u waan ta'eef adaraa siniin jechuun asumarraan affeerra hotinan qaana'ama sagalee madaamii tana waanan deebisuuf waanan jedhuuf dhabeetuman ushuman jalaa jedhe jechuudha. Dhugaa siniin jedhan maalan jedhaanime akkaman jedhaani inna waan jedhuu wallaalee zim jechuu filadhee jechuudha qaana'eetoo jechuudha. Kanaaf ijoollee keenya
keessattuu ijoollee Itoophiyaawii taatan akkana hin godhinaa isiniin jechuun affeerraa kootidha. Egaa kana fakkaata viidiyoon har'a qabadhee isinii dhufe waarraa barattu jedheen viidiyoo kana kan fidee dhufe maaliif nama ta'e namni kutaa ofii jechuun mana ofiidha. Fakkeenya mana maatii keenyas haa ta'u mana keenyas haa ta'u mana keenya yoon xaragatini yoon bareeffatiin keessa taa'uun nuti tola. Kutaa keenya san waggaa 2 keessa jiraanna waan ta'eef mana keenya waan ta'eef qulqulleeffachuu qabna jechuudha. Dirqama isa keessa jiraanna isa keessa rabna biddirbsii keenya akkuma biddirbsii jaraa miicnu san miicuu qabna awusaa keenya miicachuu qabna jechuudha. Qiyyaarillee yoo dhabne bishaan kan isaanii saamunaan kan isaanii qulqullaa'uu qabna jechuudha. Kanaaf obboloota koof qulqulleessaa isiniin jedha. Turtii gaarii baay'ee.